akka yeroo darbee gaaffii garaagaraa assaamintiidhaaf dhiphachuun hafee jira. Kabajamuuf jaalatamuu maatii YouTube channel Furtuu App akkam jirtu nagaan ku kabajaaf jaalalaa bakka jirtanitti sana qaqqabachaa akkuma beekamu yeroo darbee ChatGPT'n biyya keenya keessatti baay'ee hojjetaan turre. Ammaan kana garuu bifa gaarii ta'een hojii eegalee jira. Akkaawuntii isaa banachuudhaan itti fayyadamtanan isinitti agarsiisa. Kanaan booda waa'ee assaamintiitiif waan yaaddoftan takkallee hin qabaattani. Kanaaf har'aa akkamitti bilbila keessan fayyadamtanii akkasiin banattanii bifa gaarii ta'een itti gargaaramtanan isinitti agarsiisa. Hanga xumuraatti na hordofaa. Laayikii, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Baay'ee salphaa fi namni kamillee itti fayyadamuu kan danda'udha. Akkuma argitan gaaffii barbaanne sooshaal ta'ee, naachuraalii ta'ee, kaalkuleeshinii ta'ee waan barbaade. Dabalataan immoo kitaabota garaagaraa waan dubbisuu barbaadan seenaa garaagaraa bifa salphaa ta'een irraa argattu. Kanaaf yeroo duraa waan hojjetaa hin turreef baay'ee nu rakkisaa ture. Hamma garuu isarraan kan hafe akka durii telegiraamii garaagaraa pootii telegiraamii fayyadamuun hafee jira jechuudha. Kanaaf ChatGPT'n isinitti agarsiisu kana fayyadamtanii gaaffii barbaadan bifa ajaa'iba ta'een hojjetachuu itti fayyadamuu dandeessu. Kallattumaan gara akkaawuntii kana kireet godhachuutti seenna. Kiroomii bilbila keenyaa keessa seenna. Kiroomii keessa akkuma seenneen bakka sarchii irratti chatgpt.com jettanii barreessitu. Kiroomii keessa seentanii bakka sarchiitti chatgpt.com jettanii barreessitu. Chatgpt.com jettanii barreessitanii sarchii gootu. Chatgpt.com jettanii barreessitanii sarchi gootu. Waan isin fayyaduuf hanga dhumaatti na caqasaa. Xumurarraa maal gochuu akka qabdan guutummaa isinitti agarsiisa. Erga akka kanatti barreessitaniin booda sarchi gootu. Kanaan booda fuula kana isinii fida. Akkuma argitan loogiinii fi saayin aappii qaba. Get started jedhee loogiin saayin aappii. Loogiin akkaawuntii yoo qabaannedha. Saayin aappiin immoo akkaawuntii kireet godhachuufi. Kanaaf saayin aappii jennee akkaawuntii kireetii godhanna. Akkaawuntii paaswardii qabu akkaawuntii keenya abbummaan isaa beekame kireetii godhanna. Fuula kana isinii baasa. Gubbaatti akkuma argitan iimeelii galchinee seenuu dandeenya. Akkasumas immoo jalasaatti googilii fayyadamnee continue with Google jedha. Googilii fayyadamnee jechuun pileestoorii keenya fayyadamnee seenuu dandeenya. Isa jalqaba irratti kilikii godheen gara fuulduraa xiqqoo deemee isin agarsiisa. Isa fuulduraatiin seenuu yoo barbaadan bakka sanatti imeelii guuttanii kanaan booda kireetii jettuun. Imeelii keessan guuttanii kaatanii kireetii jettuun jechuudha. Kallattii kanaan deemuun isin diduu danda'a. Garuu inni baay'ee gaarii ta'e karaa googiliitiin seenuudha. Erga kanatti fuula kana isinii fideen booda kireetii yuur akkaawuntii isiniin jedha. Isin gubbaa imeelii keessantu jira. Jala kanatti paaswaardii barreeffattu. Karaa kanaan seentu yoo ta'aate jechuudha. Karaa kanaan seenuu waan hin barbaanneef anduuba deebiin isinitti agarsiisa. Ammaaf garuu bakka kanatti imeelii paaswaardii sirrii ta'e guuttu. Paaswaardii karaaktarii 12 qabu. Paaswaardii jabaa isin jalaa hin cabne guuttattu jechuudha. Erga guuttattaniin booda kireetii jettuun salphumatti. Kireetii jettuun amma isa keessaa duubatti deebi'ee karaa googiliitiin seeneen isin agarsiisa. Karaa googilii waan isiniif salphatuuf isinillee karaa googiliitiin akka isin seentanan isin gorsa. Googilii kan jedhu kanatti continue with Google kan jedhu kanatti kilikii goona. Isirratti gaafa kilikii gootan iimeelii bilbila keessan keessaa isin qabdan. Gaafa sarratti isin cuqaasan iimeelii isin bilbila keessaa qabdan isinii tarreessa. Akkuma argitan akkanatti isinii fida. Kana keessaa ani iimeelii tokko irratti kilikii godheen itti seena. Isin iimeelii keessan kan itti fayyadamuu barbaadan irratti kilikii gootanii seentu. Ani iimeelii tokko irratti kilikii godheen gaafan irratti kilikii godhu akka kanatti sarchii godha jechuudha. Sarchii godhee akka kanatti fuula kana naa fida. Maal jedhaa? Tell us about you jedhaa. Jalqaba irratti maqaa keessan, lammaffaa irratti maqaa abbaa keessanii barreessitu. Isa gubbaa jalqaba irratti maqaa keessan, lammaffaatti immoo maqaa abbaa keessanii. Bakka sanatti maqaa keessan jechuudha. Fakkeenyaaf isinitti agarsiisaa yookiin isin barsiisaa waan hin jiruufan akka kanatti barreesse. Isin immoo kan jalqabaa irratti maqaa keessan kan itti maqaa abbaa keessanii barreessitaniin booda isa gara gadiitti bara guyyaa dhaloota keessanii ji'asaa waggaasaa osoo hin dogoggoriin guuttu jechuudha. Jechuun guuttu jechuudha kan yaadattan. Fakkeenyaaf 12 jedheen 1998 jedha. Sababiin isaa yoo xiqqaate waggaa 18 ol ta'utu irra jiraata. Artificial intelligence kana fayyadamuudhaaf yookiin ChatGPT kana fayyadamuudhaaf yoo xiqqaate 18 ol ta'uu qaba. Kanaaf mana 90 keessa 96, 97, 98 kana yoo guuttan gaariidha. Booda agrii jennaan. Erga kanatti guuttattaniin booda agrii jettuun fuula kana isinii fida.
cheekii gochuudhaaf riibootiidha moo nama kan jedhu cheekii gochuudhaaf bakka beginning jedhu kanatti kilikii gootanii fuula kana isinii fida. Qubni akkaataa qubni itti jiru kallattii qubni ittiin jiru daggaltanii xiyya kana fayyadamtanii kallattii qubni kun garagalee jirutti fuula kophee kanaa yookiin fuula waan inni isinii fiduu sana naannessitu. Fakkeenyaaf qubni akkana garagalee jira. Kanaafuu kophee kanas akka kanaan nan garagalchuu qaba jechuudha. Kanaan booda sammiit gootu. Ammas kana isinii fida. Ammallee kallattii qubni waan geengoo xiyya geengoo bukkee jirtu kana gadi xuxxuxxanii kallattii isaa naannessitu. Kanatti xuxxuxanii naannessitu. Kallattii qubni agarsiisaa jirutti. Fakkeenyaaf qubni akkana garaagarinaatti agarsiisa. Fakkeenyaaf kana ta'e faalladhaa akkanattis hin ta'u. Kana booda kun akka kanatti deebisna. Akkanatti quba faana wal fakkaata. Kanaan booda sammiit jennaan. Sadaffaa fida ammas akkuma sana goona jechuudha. Qubni kallattii qubni sun itti garagalee jiru yookiin xiyya qubni agarsiisu qubni akkas garagalee jira. Isinis wanticha akkas garagalchuu qabdu. Kanaan booda sammiit jettuun. Verify is complete jedha. Xumuree jira jechuudha. Bakka very easy baay'ee salphaa. Kana booda ammallee okay jettaniin keessa seentu jechuudha. Kaawuntii keessan kireetii godhataniitu 3.5 chat GBTdha. Chat GBT'n kun chat GBT baay'ee gaarii ta'e. Gaafii sirriitti akka gaariitti isin hojjeta. Fakkeenyaaf irratti feestuu godhee gaafa isin agarsiisu kanatti salphaatti hojjeta jechuudha. Maatimaatiksiis koorsii kamillee sana duwwaa osoo hin taane waan baruu barbaadan seenaa namootaa akkasumas koorsii dubbisuu barbaadan illee haayilaayitii koorsii sana asitti maquma isaa barreessitanii gaafii barbaadan gaafattu inni ofuma isaatii hojjetee isinii fida jechuudha. Kanaaf itti gargaaramuu qabduun isin jedha. Akka kanatti fakkeenya maatimaatiksii tokko nuti gashee isin agarsiisu. Zimmidhee kuweeshinii ofuma kiyya keessatti barreessa jechuudha. Fakkeenyaaf 2x plus namna jedhee zimmidhee barreessa. Gaafa zimmidhee barreesse akkanatti fida jechuudha. Ofuma isaatiin hanga dhumaatti kalkuleet godhee akka kanatti firii isaa isiniif kaa'a jechuudha. Baay'ee gaariidha chat GBT'n kun itti gargaarama. Yoo bilbilli keessan akka biizii hin taaneef xuxxanii kaatanii gara deeskitooppii deebistu. Sarara gara gubbaa kana gadi xuxxanii kaatanii bakka hard to home screen kan jedhu kana xumurarra hard to home screen kan jedhu irratti kilikii gootanii akkanatti isinii fida. Ammallee add jettuun ammas jala kana gadi dhuftanii add jettuun add kanarratti kilikii gootu. Kanaan booda keessa yoo seentan iskiriinii bilbila keessanii keessa yoo seentan iskiriin shoorti katiidhaan kun akka kanatti iskiriinii keessan irratti argitu jechuudha. Weebsaayitii kana iskiriinii bilbila keessanii irratti akkana taa'a. Yeroo barbaadan sana kilik gootanii seentanii itti fayyadamuu dandeessu. Laayikii tuquun dagatinaa. Maatii haaraan immoo sabiskiraayib godhaa. Nagaan naa turaa. Barnoota biraatiin wal agarra. Yeroo gaarii nagaatti.